Olaga mallattoo ijoollee keenya kan biyya keessatti qabsaa'aa jiran akkaataa isaan mootummaa Tigree dura dhaabbatan mataa qabataa jiran agarsiisa. Oromoo! 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 Kai! 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 Onnatu! Onnatu! Bilisummaa kai! Bilisummaa kai! Ilmaan keenya dhaabbatu! Bilisummaa! Bilisummaa! Garummaa ni dhabdu! Oromoo! Jiraata! Egaa baga nagaa dhuftanii anillee nama aktiif kanaatiin kenna qabuu miti haala jiru dura hubachiisee dhageessisaa. Kanaaf baga nagaa dhuftan duraan dursee amma sagantaa keenyatti eegallaa sagantaa keenya duraanuu warra isinitti himaa. Akkuma warree manguddoon keenya mana eebbaa duubana sanboora yaadannoo ilmaan keenya kufanii ammas kaananii daqiiqaa tokkoof ilmaan keenya kan biyyaatti wareegamaniif nuu yaadattu. Sanboora itti aansee dura ta'an hawaasa keenyaa kan waldaa Oromoo Kaanadaa obbo Abdulanii mana duubana akka isas walumaan naasira tanan gaafadhaa. Duraan dursee manguddoo keenya Abdii Dambalaa akkas beekamaatee Ya Oromoon walitti dhuftee yaaduu fi ijoolloo fi haadhuma jirtu kana bira dhaabbattee gargaartu. Kanaaf eebbaan isanii bana. Oromoon nagaaya. Oromoon nagaaya. Dirreen nagaaya. Dirri Liban nagaaya. Baddaan sadeen nagaa. Tulaan sallaan nagaa. Arsii Baaleen nagaa. Harar Dirreen nagaa. Wallagga Naqamteen nagaa. Shawaa Shaggar nagaa. Baale Gobbaan nagaya, Wallagga Naqamteen nagaya, Walloon nagaya, Iluu Baabur nagaya. Dargaggoon teenna waaqni ajaa'ibsuuti. Dubartiin nagaya, maanguddoon nagaya, ijoollee na guddattuuti. Oromoon na bilisoomtuuti. Jabaadha. Gaarigaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Ammallee keessummaa keenya Obbo Jawahar baga nagaan dhufteen sin jaa. Har'a waan asitti waliin nu fidee ni beeytanii haala biyya keessa jiru haala uummanni keessa jiru isin hundaa quba qaba. Barrii bara intarneetiitii namuu gaa waan deemaa jiru daqiiqatti quba qaba na fakkaata. Kanaafuu yeroo isin irraan fudhadhu wanni jechuu barbaadu Jawahar Mahammadii fi miseensota gaggeessota warri OMN afeerraa kana nu gootanii gaasitti nu yaamuu keessaniif galatoomaan ja'a. Walumaa galatti qoodni TV OMN sadarkaa addunyaa irratti gaa waan deemaa jiru nama hunda beeksisaa waan jiruuf qoodni inni laataa jiru guddaadha. Kanaafuu nutis OMN bira dhaabbannee waan dandeenyu hundaan gargaaru akka waan arkitee isaan godhaa jiran kun adda hin cinne akka wal bira dhaabbannuun jechuu barbaada. Tanumaafuu gaa yeroo isinirraan fudhadhu ammaas irra deebi'ee waan sagantaa har'aan tana asitti gaggeeffamu kana warri qopheesse gaa nuu dhiheessa. Tanumaafuu galatoomaan isin ja'a. Oromoo guyyaan tokkuma guyyaan heexoodhaa jette Oromoo. Ishaa jennaan harree gurra tokkuma jedhan gurri kaafte jedhan harreen. Nuti takka ilma namaa taanee jiraachuudha. Takka akkuma inni jedhe gartee sharafa qabaannee sharafa saniin jiraachuudha. Namni yoo sharafa dhabe jiruu isaa keessatti du'u gaariidha. Waan tokko isiniin ja'a osoo waan isiniin jechuu barbaadu jara arabaattu durse ani nama kitaaba arabaa dubbisee nama barate seenaa isaanii nama arabaa tokkootuhu
namoota akka warra nu bulchuu kanaan nama Oromoo akka Oromoo taa fudhannu ummata saba bal'aa akkanaa kana itti walgaanii bulchan maal jeen gartee arabdichi itti dhaadatee nuti ilmaan ebaluuti ilmaan bitameeti miti ilmaan barcumaati miti ilmaan warra kanaati gosa kanarraa dhalanne nu bituu hin dandeettani jeen inna banuu nahshalin laa nadda'i li'abin ligayri abiina walaa li'abnaa'i yashriina nuti abboota keenya irraa dhalanne hin bitamne ilmaan barcumaati miti jedhanii itti dhaadatan warri akka wayyaanotaa maal jedhaniin warra of dhaadatu kanaan nahnu jedhaniin nuti immoo jedhaniin قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب هكذا إسن أفضل الدني لا بأس بقوم من طول ومن إذم لحم البغال وأحلام الأسافر ما الججورة إيه باي إني كيساني في ففردني كيساني في ببريدمني كيسان نمن دينك إسيسا إمونتي أمتا هنغفوتا كنمان ديمو كأيجل ساني إسني نتي هجيو هجنوتا هجيو أبوتا بلشوتاتي نتي قرتينو إسن بلشا إسن إيجيتينيا جتشوترا ميدامني أكنا كن أرومو قفامي أمتا أمدورة دبركيسا اللي توري كنافقا فنشلتون فالمتون مقاو فيه مجون أبرا جرتي يونو تي أسني نمني ندوبة تنجرو ميديان كن غافا هنتورين مال توري بهاديات والقبان قبنو كابا كبات والقبان قبنو جدو غالا أورومياتي والين بينو مقاك إسان نوبا سنين توري أچ درا ما أفان كينياهو راديو چابسو توري أما غا راديو مي تيفي تبتا ورّي تغروتا دو كتاني لالا من ساني تي بلچان ساني هندني لالا وان أسيسناسو يتنوندا كنافو أن دو كتان جرو أورومو قوة أجيسو برباتني اللي أورومو مليون أفرتما أرقا جرا ججولا كناف أورميا ميديا رب من نوكني لغتي والنغرسيفتي إجنوتاتي أنتي جنوتاتي أنتي جنوسينتي إسن جبين كان إسن همودف ويان نقو ميك أو غورتي وقو تكا وقو لما وقو ساقل وقو رمني أكا هن دبني أكا ولين أقر أكا لمين تينيا بهادي هاتي كابا كبتي جدو غلطي ولين أقر بربادو راف هم نيسان ردو حجتا مالك أورومو باساني أكا ولين أقن يقولون أبسون قدو نسان قدن إسنمان على جرتن كن من ممويجن وجتني ويان مال جتنين نين أبامنا مالي ساقلين تننشتو جتني كله سيساني كجبابا كلا كنامي نمني فرد الليني تتلك أمني والفجر سنة كني قالتهم ما يزين قلت كذا أرد اللي برولة أورميا ميديا نتورك إيجاد على بؤر إساء قرتي وقال ما إياتا جرا وقاتو كوفي باتي مراسا هافي نولي هريك أمنا أسكيس غيار بغا قرتي بؤر ما قرتي ومن نتنوغه جيتشا هندي كيسن مجوليت يرى إيغالي شورا قد كتبتن اتنمانا نمني أرقى إفي وريني إسين أرى في وريني إني أرى في وريني ميديان كنو جرات شوراف أكو مجالك يغرتي جوار جئ قيام بران أفني Aratiya isabale isin garte nakar isu dara ke gonda ini very soon to doctor anda e bade sani unita man me to bade doctor apa gani kala ka dole ka garte uni wa satu kaki sa lema dulesu nami no hari nungale isini hawa kana alo finawa
Jora Muhammad, Oromo sejalatini beta, sitirimu, umat ikut biasa orang, bahkan jitet. Jora Muhammad. Toronto gado be fuula keessa dura jennee isinitti haasawtu marraas daffaati. Marsaalee lamaan duraa keessatti irra caalaatti haala abdii walii kennanii fi haala gammachuu keessatti walitti dhufe. Qophii kana waggaa karoorfannu balaan har'aa uummata keenya irra baateetu hin turre. Kanaaf yeroo sadaffaadhaaf har'a waggaa ol agarru haala wal makaa or mixed feeling jaan keessatti isin dura dhaabanna. Gara tokkoon waggoota 8 dabre kana keessatti waadaalee walii seennee amaana wal bira kaayanne hamma humna teenyaa tattaafachaa bakkaan gahaa yeroo dhufnerra yookaan ta'u kalammataa immoo gar tokkoon bu'aa hojii keenyaa kan ta'e jechuunis sabboonummaa Oromoo deebisanii dagaagsuuf, tokkummaa Oromoo deebisanii ijaaruu fi uummata Oromoo xurree qabsoo bilisummaa Oromoo irratti jabeessinee taliguudhaaf akka waadaa walii seennee hojii hojjanneen kan ta'e dadammaqiinsi saba keenya keessatti uumame Oromoon akka gaafa abbootii teenyaa sanitti tarreedhaan yeroo qabsoo keessa seente keessatti yookaan ta'u gama tokkoon dhumaatii uummata keenya irra ga'een gaddaa gama kaaniin immoo Oromoon saba lafa fiiti irratti biyya fiiti irratti dhugaa fiiti irratti wareega kennuudhaaf qophaa'ee ta'uu isaa arguu keenyatti haala lamaan kana keessatti wal agarre. Kanaafuu haasaan irra godhu kana keessatti waan baatii dabre kana ta'e Oromiyaa keessatti ta'e takkaa lamaan eeglaalle booda haalota baatilee dhufanii fi waggoota dhufan keessatti hojjetamuu qabanii fi hojjetamuu qaban takkaa lamaan lafa kaa'uun barbaada. Gaafiin maaster pilaanii yookiin immoo gaafiin abbaa biyyummaa Oromoodhaa gaafii waggoota lamaan dabre kana keessatti oowwaa turan haa taatu malee utubaalee qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin immoo kaayoo qabsoo bilisummaa Oromoo gurguddoo 3 keessaa tokko akkuma warri dura jirtan beeytan baroota 1950mootaaf 60moota keessatti waggaa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa eegaltu akeeka 3 qabattee kaata. Tokko akka Oromootitti akka sabaatitti nuti saba ummata tokko aadaa boonsaa qabna seenaa qabna qaanya'uu hin qabnu eenyummaa teenyaan kabajamnee tarurmaa kabajnee jiraachuu qabna kan jedhu tokko ture. Kan lammataa qe'ee teenya irratti dhimma siyaasaa teenya irratti imaammata ittiin buluu qabnu irratti kan nu baasu kan nu bulchu nuyi ilmaan teenya toltu dhalfannee guddifannee qarannee nuu ta'an jennee if dura keenyee gaafii fi ni bulchuuti. Gaafiin sadaffaa gaafii lamaa ture. Biyya Rabbiin nuu kenna keessatti bishaan Rabbiin nuun badhaase qilleensa Rabbiin nuu guute keessatti Rabbuun nuuf kennee hunda dura kan itti fayyadamuu qabu nuyi nuti itti abbaa haja'u gaafii 3 tanaan qabattee deemte jechuudha. Wal'aansoo waggoota 50 keessatti goone kana keessa dhawaataan takkaa lamaan argachaa dhufne. Oromoo diinni bikka bikkatti qoqqoodee afaan wal wallaalchisee duwidaa goraa godhee san bira dabarree yeroo kana keessatti sabni Oromoo jedhamu akka jiraachuu danda'uu fi akka jiru political community jabaan tokko akka ijaaramu godhuu hin danda'ame. Akkasumas lafa Oromiyaa jedhamtu irraa haa ciccittu malee
lafa Oromiyaa jaamtu ta daangaa qabdu ta Oromootiin ta beekamtu qabsoodhaan jaarranne lafaas hamma tokko yeroo Haayila Sillaasee aangoo irraa qaarsinetti hamma tokkollee taatu harkatti deebachuu eegallee turre. Kana maaliif hin jaa? Wanni Oromoo duchisiisee gabbaasee wanni gaafii maaster pilaaniidha, gaafii ijoo, gaafii du'aaf jiruudha taatee gaafiilee ijoo sadan Oromoon qabatee bahe waan bakka takkatti qabatee jirtuuf injifannoolee gurguddoo baroota dabran kana keessatti argachaa turre san kanurraa shasharaftuu fi nu harkaa baaftu waan taateef akkamiin maaster pilaaniin Finfinnee jaanii warri wayyaanee dhomboobe Finfinnee duraanuu Oromoo hiddaan buqqaasuudhaan balleessuudhaan alagaa irratti goomsuudhaan as geesse harka 10 wayiin guddisuudhaan qonnaan bultoota Oromoo abbootii warraa miliyoona 2 ilmaan isaaniitii wajjin yoo lakkaa'amu miliyoona 10 ta'uu danda'an lafarraa buqqaasu. Lafarraa hoggaa buqqaasu qonnaan bulaa san fuudhee kadhattuu godhuu bira dabreeti akkuma gullallee kalee buqqaatetti akkuma eeggaan kalee buqqaatetti akkuma galaanarra seenaa ta'ee hafe sanitti ummanni keenya burraayyuu kan sulultaadhaa kan Gincii seenaa gochuudhaaf waan deemuuf gaafilee sadeen san of keessaa qaba. Maaster pilaanichi yoo ka hojiirra oolu taate lafti har'a Oromootuni qabeenya alagaa taati. Ardaan odaan Oromoon keessatti dhibaafatee irra ga'e lafeen abbootii teenyaa achi keessatti awwaalamte irraanfatamteeti ka alagaadhaa taati jechuudha. Akkasumas hanga xixiqqaa ifiin bulchuu amma argamte kanallee irraa fuudhanii alagaadhaan buluudhaaf teessi. Wanni gaafiin maaster pilaanii waggoota lamaan dabre kanatti jabaattee deemteef kanaaf maaltu godhame? Gaafii kuroggaa dura ka'u ilmaan Oromoo sirnicha keessa jiran taa'aa dubbiin tun hin taatu. Dubbiin tun uummataan mari'atamuudha qabdi. Taa'aa dubbiin tun waliin nu buufti. Uummatatti gadi hin baafnu asuma sirreessinaa taa'aa jedhanii kararraa waliin guuranii waan fidanii bakkuma dur se'anii itti dhaadachuudhaan doorsisuudhaan ukkaamsuudhaaf hoggaa yaalan hayitii funyaan qaban kara baatuu waan qabduuf jechuun baatee harka OMN waan seenteef uummata bira dheeytu. Barattoonni Oromoo bikka jiranii wal kakaasanii wal dadammaysanii karaa nagayaatiin ulee takka malee mirgii keenya dhiibamuu qabu seenaan dugungisa sanyii kaleessa uummata keenya irratti raawwatame osoo nuti agarru bar 121 keessa nutti raawwatamu jedhanii morman bara 2014 keessa. Deebiin diinni isaanii kanne maali? Rasaasa, ni jeese, ni qale, ni hidhe. Oromoon gara laaffata. Gadoo qabatee biiluun si bahaa hin jenneen. Ni mari'annaa jedhanii manguddoo Oromootti dhaqan, Ambootti dhaqan, Haramaayatti dhaqan. Ni mari'annaa jette wayyaanee dhufte. Haya isin namannu garuu hiree takka isinii kennina jetteen Oromoon. Hiree takka isinii kennina jedhaniin. Ni mari'atame. Ilmaan Oromoo injiinaroonni city planners ka wayyaaneedhaan waliin qabdee haahuu qaraasuu dandeessu hawaasatti wal geessi namni 1,000 ijoolleen wajjin baradhe ijoolleen na barsiisan san keessatti namichaan qubee takka lama hin beeyne ka Oromiyaa keessa haqa takka hin qabne abbaa isaayyee walitti qabee likkii isin galchinaa warra isa diigee qubee wal ijaaruu danda'u dura dhaabbatee itti dhaadatee dhaaduu sanni yaadattan. Sanii asitti taa'aa dubbiin tun hin taatu. Taa'aa jedhamanii kadhataman. Abbootiin qabeenya Oromoo, hayyoonni Oromoo, manguddoonni Oromoo ni kadhatan. Ji'a Oogast takka hagayya dabre kana keessatti maaster pilaanii hojiirra baafnaa jedhanii as bayan. Yeroo kanattis jaarmayni qabsoo Oromoodhaa biyya keessaa gaggeessu koongireesiin federaalistii Oromoodhaa lakkii dubbiin tun hin taatu
ummata bira geenye ummata wajji mari'achuu barbaanna hayyama nuu kannaa jedhaniin burraayyuun ni kenniteef bulchiinsi Adaamaa ni kenneef bulchiinsi Galaan ni kenneef ilmaan Oromoodha. Wayyaanonni garuu waan bulchiinsi burraayyuudha kanne waan Adaamaan kannite haquudhaan dachii teessan irratti ummata keessan jidduutti mari'achuu hin dandeessanii jedhaniiti ugguran. Oromoon lafaa ka'een dunne wanni kana ja'uuf Oromoon hiree 500 kanneef osoo dubbiin tun deemaa jirtu osoo mariin godhamaa jirtu osoo manguddummaan faranjoota achi jiraniin godhamaa jirtu ta master plaanitti Finfinnee bira dabranii bosona seenaa qabeessa ka gootonni Oromoo diina amma duraa keessaa itti baqatanii falmachaa turan bosona Cillimoodhaa bosona Rabbii jaa bosona fuudhanii investoroota kannan yeroo kanatti dubbiin gincitti dhufaate gaafii xiqqoo ka'e gaafii lafaati gaafii eenyummaati gaafii seenaadhaati beeka hoggaa gincitti kaatu mormiin ni ka'e poolisii Oromiyaadhaati ture namni tokko hin duune ijoollee shaxxeedhaan dhayanii manguddoo walitti haasa'uu seenan hubadhaa akka dubbiin nuti deemte yoggaa dubbiin gincii kaatu babal'attee gara wanciititti babal'attee gara calleyaatitti gulli sodayte yeroo dubbiin tun babal'attee miidiyaan irraa dubbachuu eegalu hayyama caffee Oromiyaatiin malatti hayyama bulchiinsa godina Shawaa dhihaatii fi Shawaa bahaatiin Shawaa kibba dhihaa lixaatiin alatti pirezidaantii Oromiyaa osoo hin mari'achiisin federaala erganii ilmaan dhiiga Oromoo lama galaafatan gullisotti gurbaa tokko dhayanii kalammataa ka isa leeffa kaasuu dhufellee irratti dabalan yeroo kana dubbiin ammaatte opiniyoon wal geesse obboleeyyan keenya bitamanii achi keessa jiran wal gayanii guyyaa 3 irra mari'atan dubbiin tun hin taatu dubbiin tun haa dhaabattuu jedhanii nama 2 malee namni 25 irra walii gale fuudhaniiti wayyaanee bira geessan humaan fiddanii jedhaniiti waan isaan murteessan irraa didanii hojiirra ni oolaa jedhanii ammallee deebi'an yeroo kana dubbiin guddatte dubbiin jabaatte ajjeechaan hammaatte egaa waan isaan godhan agartan Dambidoolotti manguddichi injiinaraa tokko ka waan takka dubbii kana keessa hin qabne yeroo ijoolleen ceetee mana isaa seentu rabbii jaati naatu qabee isin kenna jee naatu qabee isin kenna jalan seenina jennaan mataa keessa deeman haramaayatti ijoollee akka isin viidiyoo keessatti agartan saniin itti dhukaasanii ijoolleen baaraayitee akka isin baadiyyaa seentu baadiyyaa jala seenaniiti qonnaan bulaa keenya ajjeesan ajjecha sareenuu zamana kana keessatti hin ajjeefamne ummata Oromoo irratti banan yeroo Oromoon duttee bahaadhii haa kaatu ummata nagayaan bahe viidiyoo arguu dandeessan ummata nagayaan bahe ummata nagayaan mormate yeroo irraa ajjeesanu balaa biraa keessan seeniniin ashabbaarii terrorist jedhaniin san qofaa miti baalagee afaan isaa hin dhiqatiin tokko bitaniiti Oromoodhaan Oromoon shayxaanaa jechisiisan maali wanni Oromoo duchisiisu jiru maali wanni Oromoo bulchiisu jiru dachirraa buqqaasanii mirga isaa dhiibanii qabeenya keenyaan gabbaataniiti nurratti bulgaafatu jiranii jechuudha bulgaan isaanii sun immoo hayyamamuu hin qabdu isaanis nu argan nullee wal agarre maal wanni nuti wal agarreen isaanis Oromoon gadaa kana dhaloonni kiyya dhaloonni har'a jiru takka takkaan hiriiree du'e dhuma malee biyya teenya saamanii biyya teenya bulgaafatanii biyya teenya irra fincaananii jiraachuu akka dandeenye dura dhaabatee itti agarsiise
lammata Oromoon fakkan taatu Oromoon amantii qabdi amantii gara kanaan deemti jedhanii ka isaanii fi nukee isaanis namni hafarsaa oolu dura dhaabbatanitti garsiisan naannoo addeellee kana na fakkaata naannoo Haramaayyaatti ijoolleen horii ta'uu kadha itti uummanni itti gayyaa'e maaltu isiniin ga'ee jeniin waa'ee burraayyuu takka kadha itti hin beeytu maal hin beeytu naan jettee jeen san gurbaan achi dhalate sun badoo dachaasaa jaamu huloo gama kanatti awwaalame wayi biyya tana beekaa dhufee naa qabsaa'ee jeen tokkummaan Oromoodha jabinni Oromoodha Oromummaan dagaayitee sadarkaa guddoo irra gahuu isii kan ittiin agarre Oromoo ta'uu qofa osoo hin ta'in political community mirgafiitiif dantaa walootiif gandaaf naannoon osoo hin ta'in socho'uu dandeessu ta'uudha agarsiisa. Sadaffaa qabsaa'onni Oromoo ilmaan Oromoodha tarsiimoo diina gaggabsuu danda'utti fayyadamuudhaan Oromiyaa daangaatti magaalota fi bakkoota 173 keessatti bifa qindaawaa ta'een sochoosuudhaan diina waraana 300 qabu diina dachiin alaa fi biyyaa Chaayinaa fi Ameerikaa Raashiyaan deeggartu baatii tokko keessatti kofoo irraa baasuu dandeesse jechuudha. Kana waan ittiin boonuu qabna. Hanga ammaatitti yoo xiqqaate nama 120 ajjeesanii jiran. Eefiit irratti kaayyoo dhugaati irratti wareegaman jechuudha. Laal isaaniin boonyu. Obboleeyyan keenya du'aniif obboleeyyan keenya wareegamaniif booyuu osoo hin taane xiiqii qabachuudha qabna. Booyuu osoo hin taane mudhii jabeeffachuu kaayyoo isaan du'aniif kaayyoo isaan irra wareeganiif sirra jabeessuudha barbaachisa. Haala amma keenya keessa jirru keessatti diinni yoo xiqqaate waraana regular 50,000 Oromiyaa keessaa qaba. Federaal poolisii fi poolisii naannootiin hoggaa walitti dabalte yoo xiqqaate waraana 150,000 Oromiyaa keessa galchee to'achuudhaaf yaalaa jira. Itti fakkaate. Wanni wayyaaneen nu jirtuuf, wanni wayyaaneen biyya teenya saamtee uummata keenya ajjeesaa jirtuuf qabeenya keenyaa fi garaasiitiif. Nutis gara fuulduraa tokkaan fi goonuu keenyatti qabeenya keenya dhoorkachuu fi garaa isaanii hagamsuu irratti fuulleeffanne akkam goona. Torbannanii fi baatilee as deeman keessatti diinagdee isiin ittiin nurraa saamtee ittiin quuftee bulgaafataa jirtu kana hagamsinee beeleessinee bishaan akka isiin nu kadhattu gochuu qabna. Waan isiin saamtee calleeffattee gurgurtu san irraa bituu dhabuudhaan warshaalee isii biyya keenya keessatti jaarrattee irraa calleeffattu san tooftaalee garagaraatiin callaa isaanii hagamsuudhaan dadhabsiisuudhaan makiinaaleen konkolaataaleen isaanii callaa keenya fe'anii gabayaa geessan nagayaan bahanii galuu akka hin dandeenye rakkisuudhaan akkasumas daandilee Oromiyaadhaa isaan waraanaa fi gara tokkoon xiyyitii biyya teenyatti gara kaaniin ziqaa keenya biyya ifiitiin ittiin guuransan cuufnee hongeessuudhaan injifannoo irraa aanna. Yoommoo dhiibbaan diinagdeedhaa kun didamee akka amma hanjamaa gootu kanatti qomna qawweetiin kadeemtu taate nuufis rasaasni haraami miti. Nuufis qawween haraami miti. Nutis hidhanne likkii teenya wal agarsiifnaan isin hin jaa. Qonnaan bulaan Oromoodha. Qonnaan bulaan Jaldu, qonnaan bulaan Baabichaa, qonnaan bulaan Walisoo yeroo ijoollee yuunivarsiitiidhaa fiidee mana isaa galtee diinni jala gale, diinni kabajaa hin qabne, diinni sirna hin qabne jala galetti waan godhu dhabnaan minishir qaqaa keessaa baasee rasaasa 5 harkaa qabuun dhukkee irraa kaaseetiif irraa deebisee jechuudha. Wayyaaneen adabachuu baannaan qonnaan bulaa keenya bahaadhiyatti kaabaa kibbatti itti hiina.
kaabaa kibbaa baadiyyaatti itti hina nuti ilmaan Oromoodha qawwee isaan hidhatan san hidhannee dura dhaabbannee balaan feetee haa buutu malee akka amma jiran kana keessatti nama keenya kan hidhatin qe'ee keessa deemanii mana keessa deemanii osoo nuti agarru osoo nuti jirru osoo addunyaan agartu qaqqalanii isaanis qabeenya keenya saamanii nagayaan numan jiraanne isin jechuu barbaada. Kanaaf qabsoon amma oowwite dubbiin amma danfite Oromoon biyya alaa jiru Oromummaan tasirbaa bira dabru isi qabsoon hanjamaa bira dabru isi amma booda takka nuyi takka isaani takka falmanne biyya bilisoomsanna takka daandii bilisummaa irratti dhumna malee duuban deebinu. An akka nama tokkootitti ijoollee hiriyaa xiyyaatiif daaddaa xiyyaa ilmaan Oromoo miliyoonotaan tarree jiraniin wannin waadaa isinii galu wannin wayyaanee fi warra isaan cinaa dhaabatuuf waadaa galu yoo jiraate nuti yoo humna isaanii tana cabsinee miila isaanii kana laamsheessinee biyya teenya bilisa baasuu baanne abbuma keenya nun dhalchin aayyuma teenya ta'e biyya nun ergin hulaan nagaya lalleen cufamne hulaan nagaya hulaan dubbii tana nagayaan fixuudha arrallee hin cufamne hulaa tana ka irra dhaabbatu jiru wayyaanee fi ilmaan wayyaaneeti hiree xiqqoo jirtu tana fayyadamanii waraana qaban ummata keenya keessaa baasanii karoora biyya teenya saamuu qaban jijjiiranii akka ilmaan namaatitti haqa walii eeyinee akka ollaati waliin jiraanna yoo kajaan taate hireen ammas tasaaniiti yoo tana hin taane taate tokko qotee tokko nyaatu nuti saamamne nuti duune dachii Oromootirratti dachii Oromiyaatirratti Oromoon ashkara Oromoon zabanyaa Oromoon shallee ta'ee nu hin jiraanne jechuudha kana namni beekuudha qaba. Dhaamsiin an biyya alaatii qabu irra caalaan keessan maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dhuftanii as jirtan dhuftanii horattan beekumsa argattan qabeenya kiishaa qabdan beekumsi arra Oromoodhaa hin taane wallaala qabeenyi arra Oromoodhaa hin taane balaadha. Kanaaf jaarmayoota qabsoo bilisummaa Oromootirratti bifa adda addaatiin hiriiranii dalagaa jiran leencalloodhaan bira dhaabbachuu beekumsaan bira dhaabbachuu gorsaan bira dhaabbachuu yoo kana dhabdan kararraa jaraa hiikuun hedduu barbaachisaadhaan isiniin jaa hedduu galatooma nagaa jiraatan. I think most of you probably will know this gentleman, particularly those ones who have been refugee and refugee claimants in Canada. His name is Mr. Ian Hamilton, and for the last 2 years, I think since 1999, Mr. Hamilton has been rendering an outstanding service to members of our community, and he is well loved and respected, and he is an immigration lawyer by profession, and at one time he was also a judge in refugee board. So particularly he's been working with Obodemise and I think Kitaba, and he is well versed when it comes to the Oromo issue and generally with respect to issues, problems in the Ethiopian Empire at large. So I would welcome
Mr. Hamilton, who is well versed with Oromo issues probably more than any one of us. Welcome. We respect you, Mr. Hamilton. I would like for you to share your perspectives with respect to refugee issues, and particularly with the issues of Oromo students who are currently in a uprising situation, and I'm sure you're well aware of it, and I would like for you to share your perspective with a member of our community. Welcome. Thank you. So, people that are coming, many of the students, many of them educated, the board is aware that government of Ethiopia targets young, educated, professional Ethiopians, and we're very, very successful at the board because we spend the time with people, helping them develop and explain their story. And if anyone has concerns, thoughts, or wants to know about that, I'm more than willing to talk to them at any time, in my office or outside. So I thank you very much for the invitation. Thank you very much, Mr. Egaa yeroo dheeraa ta'urraa nu fuurraa namni nu harkaa deemaa jira garuu namootuma qabna kanan sagantaa keenyatti fufna. Sagantaan keenya kan amma jiru hawaasa keenya keessaa warra dargaggoo, dubartoota, manguddoota haala amma jiru irratti yaada isaan qaban akka nu ibsan barbaanna. Saniif namni saganteeffanne amma Aadde Aashaan dhuftee haasawuma gabaabaa akka nu gootu waan amma jiru irratti ishii gaafadha. Aashaa kottu. Aadde Aashaa nu simadhaa yeroo tokko biliis harka rukutaa. Galatooma. Tole egaa fayyaadha galatooma. Sila akki ture akkanaa miti dubartiin hangafa ta'uu qabdi. Haa ta'u dhumata boodarra nu kannanis numa fudhannaa irratti bariitii hayyoo bultee jedhan irrumatti qajeelti. Hundi keessanuu an haa dhufuu jenne harka fuudhee an haa dhufuu jenne bakka nagaan dhuftanii galatooma fayyaata dhugumatti wanni hammana nama boonsu hin jiru. Oromoo akkatti bareeddan silaa agartanii hanniisuma orraa keessa birraa kutabee taa'u fakkaattan. Ammas lakkoofsi isin hin fixin ija diinarraa rabbi isin hambisu. Waa heddullee waan inni godhu qabu duraan dursee sirriitti bakka takkitti tannaa dhaggeeffadhaa. Wanni jechuu barbaadu gooticha keenya kan nu keessatti argamu warra goota kutataa murataa ifiisaatiin kutatee diina keenya dura dhaabbatee ijatti babaasee waan hin je'e galmaan gahuun qabaa jechuudhaan onnatee lafaa ka'ee onnee dhaloota ammaan tanaa dhaloota qubee keessatti gootummaa hurii godhee ciibsee ar'aan tana dhaloonni ammaa akka summiitti haatee diinatti facaasaa jirtu. Haadha isa kana nuu dhalte bakka jirtutti haadha Joohar Muhammad hedduu naa galateeffadhaa. Mee akkamiin naa galateeffadha please. Kanatti aansuudhaan haadha mana isaa kabajamtuu jaalatamtuu abalu jabaan eenyu duuba jiraadha. Arfaasee Gammadaa mee naa galateeffadhaa. Joohar Muhammad
waan gaafa amma dura dabre inni jee ni yaadattan anaaf obboleessa naa xiqqaadha garuu hunda keenyaaf hangafa har'a qilleensi oromiyaa har'arraa ka'ee bilisoome jee dubbate yoo yaadattan qilleensi oromiyaa bilisoomeeti lafa oromiyaa bilisoomsuudhaaf barattoota keenya qalamaa fi waraqaan ija diinaa duratti baasee har'a sodaa takka malee qoma dhaattee ijoolleen oromoodha diina dura dhaabbattee lubbuu fi kennitee hegeree isaanii kennitee ummata oromooti fi lafa oromiyaa harka diinaatti dandamachiisuudhaaf dhiiga isaanii akka galaana dhangalaafte haadholee ilmaan isaanii duraa du'an san jajjabina nama haalaatuuf nuti ammoo bakka dubartoota oromoo ta'e tin dubbadda an sabbata kiyya jabeeffadhe hawwan maal jettan isin isaan bira dhaabbachuudhaaf itti aansuudhaanii koree hojii qindeessituu magaalaa Torontoo durataa isaanii isinoonni beektanii abbaa walaloo hatattamaa odon barreessine odollaallee matarraa isin dhangalaasee yeroo gaddaa akka gaddaatti yeroo gammachuu akka gammachuutti isin bohaarsuu ture Sheikh Hussein Awlijiyyoo hedduun galateeffadhaa harkanaadhaaf akkasumatti koreen OMN fayyaadaya isinis ummanni Oromoo OMN ilma keenya jettanii guddisuudhaaf bira dhaabbachuu keessaniif ayyaanni abbaa Oromoo ayyaanni haadha Oromoo isin bira haa dhaabbatu nan yaadadha yeroo dabarte keessatti bara raadiyoona marxoo jedhanii yaadadha biyya biraa jiraatu sin beeku bakka natti dhaladheetti gaafa sagalee adda bilisummaa Oromoo reediyoo sagalee adda bilisummaa Oromoo dhaggeeffatuudhaaf qotee bulaan keenya namni tokko hogguu raadiyoona xiqqaa tokko harkaa qabu gandi guutuun itti wal yaamteeti ahaafaa lafa haa'ee sa'aa sanitti hordofee marxoo jala kaayatee joollee roga afuriin takka gamanaan takka gamasiin waddeessarra kaanii hattuu fi farattuu deddeemtu nurraa laalaa jechaa diina firraa eegaadhaa dhaggeeffatan annan yaadadha jiruu tiyya keessatti waan hin ijaan arge uguramuu fi hacuucamuun ummata Oromoodhaa if duuban deebifnee har'aa geessitee sadarkaa kanaan nu geessee OMN nu dhalchitee OMN kun addunyaa kanarraa ummata Oromoorraa imimmaan haqee dhangalaasee balaliisee qilleensa addunyaa kanarraa raasaa jira baga geessanii baga agartanii jaayisinis seenaan haa yaadatu hayyoota keenyas gootawwan lubbuu qaqqaalii kennanii ifii dabranii ifii isaanitti ibidda ta'anii boba'anii nuuf ifaa ta'anii nuu ibsanii gooticha ka Jawahar Mohammad kana nuu dhalchanii lafa nuu guutan seenaan haa yaadatu jaa ar'a waan ajaa'ibaa wanni dhagee dheengata biyya teenya an waan OMN namni hedduu dhaggeeffatu seenu natti deddeebisee mucaan tokko isin warri biyya alaa jirtan je gahee guddaa laattanii gahee keessan raawwattanii baay'ee galatoomaa je kana booda nu dirqama qabaa qabsoo teenya itti fufnaa je hamma bilisummaa gonfannutti wanni isin gootan OMN nu argamsiisuu keessaniif qabsoon teessan firii guddoo hamilee guddoon mutaate raawwattan gahee teessan naan jee mucaan sun dhugaa inni jiru hay isinis dhaggeeffattanii yaboo isin carcaan lafa dhumaa sin teessanii nan aboo miliqaa'een magaalaa guddoodha nuti abboon dhattuu OMN ilaalaa jira naan jee Oromoo gammada
ifirraa gammada baga jiraattan baga heddumaattanii ammas isinaa heddummeessu ija diinaati fi qalbii diinarraa isinaa hambisuun jaa egaa har'arraa kaafnee tana booda qabsoon ibidda qabsiiftee qabsoo teenya rooga kamiinuu itti fufneeti hamma warri biyya alaa jirus hamma yoo wareegama lubbuullee gaafattu kennunutti itti fufnee qabsoo teenya bilisummaa gonfachuu qabna bira dhaabbannaa mudhii jabeeffannee mudhii jabeeffadhaa waliin haa jennu jabaadhaan isinin jaala. Muugulee oolee abdii isaa dagaagaa abdii boree gere nyaachiseetu obaasa ilmaan ofii ore garuu qabeenyi dachiisaa diina yemmuutti horu qabeenya dhuunfaa irratti ormi yemmuu qabeenya dhuunfaa irraa ormi yemmuu ammaaru ingaa jechuu wallaalee yemmuutti marmaaru sammuu namaa keessatti gaaffii mirgisa karaa danda'ameen mormii isaa argisiisa daandii isaaf toluun ibdee ofii beeksisa silaatii miidiyaan dhaabbatee iyya isaa dhageessisa inni kan keenyaa kun inni kan Oromoodha isa dubbatan miti dhugaadha wanta addaadha obsee baay'ee dadhabe mirga isaatiif falmachuu karaa nagaa jalqabe addunyaan dhaga'uuf rakkoo isa qaqqabe miilaan deemee hin ga'u bakka silaa furmaata miidiyaatti dhiyootti rakkoo isaa obbaafata miidiyaan silaa ofii rakkoo mataa dubbatu utuunni beela'aa jiru waa'ee quufa isaa dhaadatu qeerraa buqqaasanii misooma labsuuf kaatu sagalee isaa ukkaamsaa maqaa hedduutti laatu maqaa ofii bareechaa imaanaa sabaa nyaatu ashamaa akkam jirtu ani nagaa hin daganne rakkoon keessa jirutu nagaaf yeroo naan laalle. Innus egaa akkasii amma keenya dubbanna akkuma jecha keenya uummata keenyaaf dhaabbanna silaa kan hundeensaayyuu uummata bu'uura isaa tollaanii kanaaf darbee jiraata akka ugguramuuf silaa almee qamu cucaata maqaa isaa kan hin beekne namnuun jiru nu keessa OMN jechuun ofii kenne moggaasa rakkoo uummata isaati saaqeetu ifa baasa dhugaa uummata bal'aa addunyaatti gabaasa somni keessa hin jiru ormuu ragaadha somni keessa hin jiru orma gaafa ragaasa utuu namni beela'uu quufeera jedhee hin beeku nama badii hin qabnes ragaa sobaan hin yeeku quuqameetu hojjeta guyyaadhaa fi halkanii maqaatti moggaasanii utuu miyakkanii ammas abdii keenya dubbatu dhalataan keessaaf alaa kan inni ittiin dhaadatu daandii ta'e riqicha addunyaatti beeksisa miidiyaa uummataayyuu kanatu jechisiisa abdii keenyatu isaa itti ceccinee tumsina ammayyuu fuulduratti tokko taanee guddifna ukkaamsuuf balleessuu yeroo baay'ee yaalanii inni dadhabamnaanii mana uummataa seenanii akka hin dhaggeeffamneef diishii uummataa diiganii nuti abdiin kutannu karaa hundaa sochoona sagalee saba bal'aa addunyaa dhageessifna booddeetti hin deebinu duratti tarkaanfanna isa kana duraa caalaa onnee guutuun hojjenna arras ta'u borisi uummatumaaf dhaabanna sobas gidduun galchinu dhugaa jiru ifa baafna jedheetu beeksisaa arras OMN namoota as jirtaniif Oromoota hundaani galatooma. Hodu kan, hodu. Hod. Hunda geessisa. Oromoo kam jirtan? Ani waanuma lama dubbachuu barbaada. Dubartootaaf hin dubbachuu barbaada. Dubartoonni ba'aa mana keessanii dhiirri hoo barbaada ijoollee haa qabu. Ka'a obboleeyyan keenya lubbuutti jiran ijoolleen durbaa ka'anii akkatti isaan wajjin dhiira wajjin fuuldura deemanii waan agartaniirtumi. Nuyis ka'a hoo kaanii hin dhumna. Obboleeyyan keenya hoo waan inni taa'uu qabu. Nuyis ilmoo namaati gabrumaadhaan uumamne maal jettee nama lama isinii kaasuu barbaada. Roosaa Paark warri narra beektan ni jirtuumi. Ishiin
gabrummaa diddeetti fuuldura ta'a jettee fuuldura teessee hidhamteet warra dhiiraa kaastee malkaanees kan akka marga dubartii ishee fuuldura kaase kaa ishiin isaatu warra dubartoota kaase malaallaan Yusuf yoo wanni taalibaan mana barumsaan beektu jedhanii dubartiin talibatteet yookaan mana keessa taa'ee yookaan falmachaa fi dubartee sanan falmachaa dhuguu barbaadee nu ijoolleen waggaa kudhanii kan akkas dandeenyu nunis haa ni falmannaa obboleeyyan keenya duran dhaabbannaa wanta qabnuun bira. Manguddoon akkuma waliin nagaan dhufnetti rabbiinis nagaan isin haa galchu. Hamtuu nu dhageessisinii biyya teenyallee dardara keenyallee nagaa haa godhu. Haawwan gartee ilmaan isaanii kufansanillee obsa rabbi haa kennuu fi dardara keenyallee gartee hamtuu irraa haa fageessuu diina kanallee rabbi nurraa haa dhaabu. If duratti akkuma kana yoo haaluun nu fidaa kan jedhu taate walaa dhageenyu walaa dhageeffannu ulfaadhaa bobbaa gaarii nagahaan galaa hamtuun isin arginii toltuun isin hin miliqinii isiniin ja'a mee warraa olii waan jedhu qaba mucaa xiqqataa tokko inni na dogoggorsiisu gisee yeroo hunda maqaa warra kiyyaa jinnaa minaan jedha ani warraa olii jiraanii inni immoo maqaa biraa jedha. Egaa dhiifama afaan Farajiitiin himachuuf ta'a. Diimaadha. Leelaa sirriitti mucaa kana eeguma jawaa fakkaata. Diidiin isaallee jawaa xinnaa biraatiin dhufaa jira. Leelaadhaadha waan inni godhee nutti isinitti taa'imu kanumatu guddaa nuu ta'a naa eebbisa. Guddatu naa ilaali. Ummata irra deemee waan inni godhee haa himatu mee. So, I spoke to you guys last time we've been here. So, what me and my mother and my two cousins, Obi and Brahma, we were fundraising and putting out coffee to people in this building for any donation would we would appreciate. So I would go around and just ask if they would like to donate, have some coffee. Some people said yes, some people said no. Well, that's life, right? And I want to say thank you to all the people that contributed and donated to this fundraiser, and I hope we can do this next time. Thank you. Thank you. How much? I'm not really sure. Thank you.